Basaastonni US jootaaf sochii pirezidaantii Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo to'achuu taasisaa turan. Gareen xiqqaa tokkoon kan madda mootummaa Veenzuweelaa of keessaa qabu namni ganna 63 Maaduroon eessa akka rafu, maal akka nyaatu, maal akka uffatuu fi akka maddeen waraanaa jiranitti immoo bineensa manaa qabullee hordofaa ture. Achi jalqaba ji'a muddee ergamni tokko hundaa'e. Ergamichi Operation Absolute Resolve jedhame. Bu'aa karoora eeggannoon jootaaf gaggeeffamaa tureeti. Mana akka Maaduroon keessa jiraatu tolchuun loltoonni akkaataa opereeshinii isaanii itti milkeessan shaakalaa turan. Opereeshiniin biyya kibba Ameerikaa kana keessatti karoorfame bara waraana odolaa booda raawwatame hin beeku. Koongirasiin US dhimma kanarratti hin mariisifamne qubas hin qabu. Hooggantoonni waraana olaanoon garuu dhimmicha irratti qophii ga'aan erga godhamee booda yeroo sirrii karoorichi itti raawwatu eegaa turan. Guyyootaaf dura Tiraamp ayyama kennee ture. Haa ta'u malee haalli qilleensaa akka gaarii ta'utti obsaan eegaa turan. Yeroo Kirismasii fi bara haaraa waraana US keessatti dhiiraaf dubartiin qophii turan. Haalli sirrii ta'e hanga janni pirezidaantii dhufutti eegaa turan jedhu qondaala waraana olaanaa kan ta'an Jeneraal Daanchaayin dilbata waayida miidiyaaleef ibsa kennan. Ajanni inni dhuma pirezidaantii Doonaald Tiraamp kan dhufe gaafa jimaataa ture. Wanta kana guyyoota fuuldura gochuuf ture. Guyyoota 3 dura 2 dura achi yeroon ga'e. Achi haa jalqabnu jennee jechuun Tiraamp jimaata halkan opereeshinichi raawwachuu booda sanbata miidiyaatti himanii turan. Jeneraal Daan Tiraamp ajaja wayita dabarsu carraa gaarii fi saffisa gaarii nuun jedhee ga'eera. Ajajni Tiraamp kan dhufe Karaakaas magaalaa Maaduroon keessa jirutti halkan walakkaa yeroo ta'u ga'eedha. Kunis waraanni qophiidhumaa halkan dukkanaa keessa akka raawwatu godheera. Wanti itti aane ergama qilleensaa lafoo fi galaanarraa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 20 fudhatedha. Kunis Waashingitanii fi guutuu addunyaatti raajii ta'eera. Daangaa fi qulqullina ittiin hojjetameen itti hin qabu jedhameera. Ammoo biyyoonni hedduun balaaleffataniiru. Tiraamp duula kana White Houseitti kutaa Situation Room jedhamu keessa taa'ee miti kan hordofaa ture. Filooriidaatti qarqara galaanaa Palm Beachitti iddoo Maarlaagoo jedhamu gorsitootaan marfameeti. Tamsaasa kallattiin Daayirektara Siyaa Joon Raatkiilii fi Ministeera Haajaa Alaa Maarko Ruubiyoo fa'aa waliin ta'uun kana daawwachaa ture. Kan ilaaluun wanta hin amanamnedha jedhe Tiraamp guyyaa sanbataa yaada kenneen. Osoo wanta raawwate argatanii jirattiin akkuma nama sagantaa televezyiinii ilaalutti ilaalaa ture. Saffisaa fi jeequmsa osoo argitaniittu ta'een waanuma ajaa'ibaati namoonni kun hojii dinqii hojjetan jedhan. US ji'oota muraasa darban xiyyaaraa fi loltuudhaan Veenzuweelaa marmaaraa baate. Duula opereeshinii Absolute Resolve kana irratti garuu xiyyaaronni gosa adda addaa 150 ol shamiirra turan. Kaan xiyyaara boombii harcaasu, kaan jeettii waraanaa fi kanneen biroos jiru. Aangawoonni USA xiyyaaronni kun hanga opereeshinichi milkaa'utti samiirra turan jedhu. Raawwiin opereeshinii kanaa walxaxaa akka malee walxaxaa ture. Sochiin martuu qubannaasaa lakkoofsa xiyyaaraa jechuun Tiraamp Fox Newsitti himanii turan. Haala dhalatu kamiifuu xiyyaara waraanaa tokko qabannee ture jedhan. Namni halkan sana waan ta'e arge akkuma dammaqeen samiirraa xiyyaarota hedduu balali'anii fi sagalee dhukaasaa gurgudduu dhaga'u. Viidiyoon dhukaasaa fi dho'insa hedduminaan miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodamuu kanneen mirkaneessan kanneen arganis jiru. Kanaanis iddoowwan 5 irratti aleellaan raawwatamuu mirkanaa'eera. Aleellaan US gariin sirnatti qilleensa biyyattii irratti xiyyeeffatan kaan ammoo buufataalee waraanaa. Tiraamp duulli kun eegalamuu dura magaalaa Karaakaas keessa ibsaan akka hin jiraanne godhamuu ibseera. Dukkanaa fi balaafamaa ture jedhan. Aleellaawwan naannawaa Karaakaas akkuma itti dhufeen humnoonni USA gara magaalaa seenan. Miseensonni Deeltaa Foorsii fi miseensonni humna ergama addaa qaama duula kanaa akka ta'an dubbatameera. Akka malee hidhataniiru. Tarii yoo qe'ee Maaduroo sibiilli marsee jiraate jedhanii waan akka tomboraa sibiilicha gubus qabataniiru. Loltoonni qe'ee Maaduroo kan ga'an duulichi eegalamee osoo badaan turiin ture. Tiraamp qe'ee Maaduroo da'oo waraanaati jechuun ibse. Ammoo akka warri US itti dhufaa jiran Maaduroon beekee ture jedhe. Qophiidhaan eegan akka dhufne beekanii ture. Loltoonni Maaduroo dhukaasa bananii helikooftara US miidhaniiru jedhe Tiraamp. Ammoo helikooftarichi balali'uu danda'eera jedhe. Loltoonni US mana cabsanii erga seenaniin booda iddoon cabsanii seenuu hin dandeenye akka tureeme. Sibiila cimaan cufameera. Sababamuu kanaaf achi kaa'amee booda Maaduroo fi haati warraasaa Seliyaa Foorloos qabaman. Ministeerri Haajaa Alaa USA Maarko Ruubiyoo Maaduroon abbaa irree seeraan filatame miti. Adeemsa qabu osoo koongirasiitti himameera ta'ee rakkoo keessa gala turre jedhaniiru. Qe'ee Maaduroo keessa loltoonni US akkuma guutaniin eegdota Kuubaa hedduun kan eegamu Maaduroon kutaa da'annoo tokkotti miliquuf yaalee akka ture Tiraamoon dubbateera. Kutaa da'annoo tokkotti baqachuuf ture achis isaaf da'oon ta'uuf ture malee.
balbalicha sekondii 47tti diigna ture jedhe Tiraamp. Gara balbala isaanii siqeera cufuu dadhabe butichan seenne. Hireen Maaduroo osoo baqatuu ajjeesuu tureeraa jedhamee kan gaafatame Tiraamp ta'uu danda'a ture jechuun deebise. Duula kana keessa gama USA'n namoonni hangitee rukutamaniiru loltuun du'e garuu hin jiru. Amma dura USA nama bakka Maaduroon jiru himeef doolaara miliyoona 50 kennuuf waadaa galtee turte. Haa ta'u malee sanbata gara ganamaa helikoptarii USA Caracas keessaa Maaduroo fudhatee gara USA bararteetti. Waan jaallateen hordoftaniif galatoomaa iddoo baay'ootiraafiidha.